Jirtu kabajamtoota hordoftoota fi kabajamoo baga jiraatanii wanni har'a dubbannu seerota wabii maallaqaa torba haala ittiin wabii maallaqaa qabaachuu dandeessu seerota torba irraa dubbannaa. Gaggabaabseetiin irraa isinii bu'aa Rabbi jedhe takkaffaan bajeta qopheeffachuu jechuudha. Bajetaa fi baasii kee hordofuu danda'u jechuudha. Bajeta jechuun fakkeenyaaf ji'atti baasiin an baasuu qabu galii kee irratti hundoofte baasii baasuu qabdu ji'a 8 ji'a 6 lafa kaa'achuu danda'u jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa maal jennee bajeta baasiitii fi galii ji'a yookaan ji'a 8 yookaan waggaa lafa kaa'achuu jechuudha. Inni kun maaliif nu gargaara? Wanta harkatti sanii akka allocate gootee keessu takka karaa manaa, 2 nyaataa, 3 geejjibaa fi baasiilee adda addaatiif akka keessuuf si gargaara. Karaaf immoo qusannaaf si gargaara jechuudha. Lammaffaan fandii yeroo hatattamaa yookaan baasii yeroo hatattamaa si barbaachisu qopheeffachuu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf tasa tahee fayyaa keetii wal qabatee akkasuma wantoota adda addaa osoo ati yaadiin si mudachuu danda'utu jira. Saniif si fayyada jechuudha. Inni lammaffaan baasii yeroo hatattamaa yookaan fandii yeroo hatattamaa qabaachuu jechuudha. Sadaffaan deebti maanajimentii jedhaan liqii maaneej godhuu danda'u jechuudha. Hoogganuu liqii kee akkana jechuun wanni ati priority kennuufii qabdu dursa kennuufii qabdu hafalli irratti ifirraa siistematti irratti irratti xiyyeeffachuu qabda malee expensive debt yookaan liqii qaalii ta'an jechuun liqii qaalii ta'an jechuun liqii dhala guddaa qaban fudhachuu dursuu osoo hin ta'in liqii dhala guddaa qaban san bifatti galchuu irratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Isa sadaffaati kun. Inni afuraffaa qusachuu fi sanbooda waan qusatte kana invest godhuu danda'u jechuudha. Baay'isuu danda'u jechuudha. Qusachuu gisee jennu akkamittiin qusadha jechuun malta tarsiimoo qusannaa ta'e yeroo dheertuuf yeroo gabaabduu lafa kaa'achuu qabda. Wanta qusatte san ammoo investimentii irra oolchuu bifa itti hojii irra oolchitu jechuudha. Maaleen sun akkatti wal baay'isuu godhu jechuudha. Yeroo hanga takkaaf qusachuu sanbooda qusannaa sana ammoo invest godhuudha nu fayyaduuf. Tabiraa qusannaan ilaa sadarkaa gaafa soorama baateetti yaaddee qusachuu danda'u qabda. Akkuma mootummaa nama persentii 7 sooramaaf namarraa lafa kaa'u kanatti. Shanaffaa ammoo humna galii teetii yookaan humna teetii gaditti jiraachuu danda'u jechuudha. Akkana jechuun wanti ati practice godhuu qabdu yookaan ati yaaluu qabdu humna inkaamii keetii sanii gaditti bifatti jiraachuu qabdu. Akkana jechuun extravagance yookaan israafa godhuurraa if qusachuu jechuudha. Siigaltee wantoota value qaban yookaan wantoota bu'aa qaban irratti waa baasuu qabda jechuudha. Kanumatti wantoota dirqamtee baaftu osoo hin ta'in. Shanaffaan financial education. Inni kun hedduu murteessaadha. Money is power wanni jedhamu sani hin jiru. Wanni jiru maniin humna gosa humnaarraa tokko malee maallaqni humnaa miti. Garuu financial education yookaan beekumsi hooggansa maallaqaa yookaan beekumsi wanni kuni power ka jettuun faranyii kana jechuudha. Akka nuti ittiin fi akka addunyaan biratti hiitu adda adda. Kanaaf yeroo hunda walitti dhaabinsaan wanni atiif barsiisuu qabdu bifa faayinaansii dhuunfaa keetii ittiin hoogganuu qabdu barachuu danda'uu qabda. Siigaltee hummaal 5 keessaa qaba bajeta waggaa ji'a 8 amataa jennisan ji'a jennisan lammaffaa taaksiif keessaa qaba. Siigaltee soorama ba'uuf keessaa qaba. Siigaltee so pilaana yookaan karoora itti
kallattiiwwan san hooggantu beekumsa isaa qabaachuudha. Inni jajjaafaati. Inni xumuraatii fi kaarraa hatti goolabnu hegereef yookaan fuulduree keetiif karoora lafa kaa'achuu jechuudha. Akkana jechuun financial goalii kaa'achuu qabda jechuudha. Galma faayinaansii tokko bakka faayinaansiin stability ta'uu qabdu kaa'achuu qabda. Fandii ijoolleef mana barnootaatti baastu haa ta'uu, fandii investimentii baaftu haa ta'uu, yookaan baasii waan adda addaatiif baaftu lafa kaa'achuu danda'uu qabda. Maaliif kaayyoo ta'e hegereetti dhaqqabuudhaaf. Seerota torban kun seerota wabii maallaqaa torban gaggabaabsee isinii dhiyeessa keessaa. Seerota kana yoo itti fayyadamtee maybe tasgabbii faayinaansii haala hanqina kaashii yookaan hanqina faayinaansii irraa tasgabbii horachuu dandeessa. Kanaaf har'aaf asuma irratti dhaabna. Yaa hundaraaraadha. Galatooma nagaan jiraadha.